خير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي وتقدير يزيد مع الليالي. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوت تي في إسلاما كجلو المنما خنين بك جرتن تيسنين دعوتن هندا بك جرتن اتنقى في رحمن ربي سنين رهاجرات وسنين ججاتن سغنتا درقوتا تن تي في إسلامات الرا تربانت تقوياتك يرو تنتي سنين ديهاتو سغنتا تنخيست متدوريلي أدى جلت وانتوتا درقوتا برسيسن بشنن سيسني في أكسما جيرين درقوتا جيجيرن جنة يانو متدوريلي أدى جلت قبلني سنيف ديهاتشا تره الرلي akkasuma wantoota dargaggoonni keenya irraa barachuu danda'an, irraa hubachuu danda'an, itti bashannanuu danda'an irraa qooda fudhatan qabannee isiniif dhiyaanne. Akka beekamu torbaan kute mata duree dargaggoo fi ispoortii jettu tan kutaa tokkoffaa jalatti obboleessa keenya Maastar Hassan Abdulqaadir Eeymoo wajjin turtii gaarii taasisaa turre. Gaafiileen qabannee fi sagantaan tun dheerachuu waan qabduuf jecha osoo muraada keenyan bahin sagantaan nurratti gabaabbatte. kutaa lammaffaatitti ballamannee adda baane. kutaa lammaffaa arra qabannee isiniif deebine. keessummaan tiyya keessummaa torbaan kute sagantaa tanarratti isin dabaaluu ture obboleessa keenya Maastar Hassan Abdulqaadir Eeymooti. Maastar, baga nagayaan dhufte. Baga nagayaan nooyide. Maashaallah. Akkuma beekamu gaa maashaallah torbaan kutee hedduu waa'ee ispoortiitii fi dargaggoo kana jalatti xiyyeeffannoon teenya guddoon ispoortii fi fayyaa irratti turtee dhukkuboota adda addaa akkasumatti akkaataa itti ispoortiin dhukkuboota san namarraa ittistuu fi akkamitti ifiin tajaajiluu danda'anii irratti xiyyeeffannee turre. Wantoota hafee arra keessa baana jennee yaanna waan hedduu kaasnee akka waliin mareennu abdiin qaba. Kitaabota illee akka irra haasofnu torbaan kutee dubbannee turre. Akkasumatti ijoollee ati leenjiste ta addunyaa tanarra jirtu tanuma akka keetii sadarkaa gurguddoo irra geesse akkasuma ijoollee baha Oromiyaatirraa addunyaa irra deemtee turtii tana keessatti kaasnee waliin mareenna. Mee arra eegalaaf akka nuu taatutti ati maastar ispoortii teekwaandooti. Akkasi addunyaa tanarra ispoortiin tun gosa hedduutu jira. Ispoortiin tun akkaan yaadutti maarshaal aartii jaaniiti. Maarshaal aartii tana jala qoodamtiinsaa maarshaal aartii wanti jaamtu tun maali isiin dura isii tana jala immoo gosoota ispoortii meeqaa jira? Teekwaandoon ati itti maastaraatu noo maarshaal aartii keessaa takka moo maali waan jettu irraa osoo eegalleerra? Yaa gaafii bareedduu gaafattee irra maarshaal aartii jechuun maali ogaa jaanlee jecha lama maarshaalii fi aartiidha. Maarshaal jechuun lola, aartii jechuun ogummaadha. Ogummaa lolaa jechuudha. Karaa gabaabatti akka walii galatti amma. Atas jechuun ni loltan jechuudha isin. Lakki akkatti lola farraa ittiftu jechuudha. Lubbuu ta'e amma maali? Namni immoo lola uma jennaan. Biyyaa biitii wal loltes lola uma jaanii. Lola jennaan beektaa kanuma waraanaaf qophaa'u jirtani. Yeroo hundaa namni tokko qophii godhuun hin hammaatu. So maarshaal aartii jaanii ogummaa lolatti wanta jaan jechuudha. Karaa biraatiin immoo maarshaal aartii kana jala aartiilee hedduu jira. Teekondoo jira, juudoo jira, kaaraatee jira, wushuu jira, aikiidoo jira, abkiidoo jira, teessidoo jaanii aartiin hedduu jira. Amma biyya teenyatti beekamu kaaraatee, teekondoo, wushuu, juudoo hanqa namoonni biyya teenya keessatti hedduu laleeffamaa jiru. Kuni amma fakkeenyaaf juudoo hoggaa jennu, wushuu hoggaa jennu hiikaa qaba. Kun hundinuu amma wushuun Chaayinaati. Wushuun ta Chaayinaati. Judoonis ta Jaapaani. Kaaraateen ta Jaapaani. Teekondoon ta Kooriyaati.
habkiidoo itti Kooriyaati, aikiidoo itti Jaapaan dhaqa. Si galte biyyoota akka amma kibboo Muntaayi yoo fudhatte Taayilaand deemu. Si galte akkaataa kanaan biyyoota adda addaatti baha. Eegalinsi isaa immoo akka seenaan warra artii odeessitutti dheertuudha. Dhaloota isaa dura waggaa 3,000 fa'aa akka qabdu himamu. Maarshaal aartiin tun? Karaa Eeshiyaa Indiyaa irraa akka kaatee karaa Chaayinaa dhuftee achiin Eeshiyaa kana babal'achaa dhuftee himan seenaatti. Kanarratti gaama fakkeenyaaf dhufaatii si yoo ilaaltu isaan amma bineensarraa akka dhuftee. Isiin tun? Akkaataa harka qabannaa qeereensaa, jaldeessaa, jawwee si galtee waan adda addaatiin fakkeessan. Eagle style, monkey style, lion style, tiger jaanii, snake style si galtee. Style adda adda baasan. Kan amma wanni fudhattu quraana keessaas ni jira beeku wanni kun. Yaa maal jaa gaafa ilmaan aadamoo lajjeessan bineensa eeginee fiti bineensarraa akka baratan akka itti awwaalan garsiifne jaa. Linuriyahu keefa yuwaarii sawwata akhii jaami akka itti awwaaluu barsiifne jaa. So bineensarraa dhuftee jechuun nuti isa gartee si galtee qaroomina mala manamaatu. Sochii bineensi taasisurraa. Yaa lola isaan godheerraa fuudhamee dhufee kana fakkaata hiikkaansaa. Maashaallah waan bareedu mee maaster xiqqoo if booda si deebisuun fadhee. Deebisi. Torbaan kutee yeroo haasoynu mudannoo guyyaa galgala dura ispoortii mana ispoortii seentu ta'in talti dubraa fuula kana dhukkeessa irraa kaastee nu himtee turte dargaggootuma keenya waa xiqqoo waa'ee yaadachiisuu fi mudannoo san qofa osoo hin taane maaster Hassan gaafa dura ganama bismillah jee ka'ee mana ispoortii dhaqu. Kaayyoo hedduu jira jenne kaayyoo namni mana ispoortii dhaquuf. Ganda keessatti gulbeen humnaan si dararee hafuura si kuteeti moo xiqqeenyumaa waan tana jaalatteeti moo wanti akka ispoortii tana dheeyxee galmooytee sabrii dila san keessa baatee sadarkaa tanarra geessu si godhe maaltu itti sakaas ispoortii tana leenji'uuf tura? Yaa ani waan ajaa'ibaa gaafattee pooyintii guddoodha. Gaafa dura faamiliin nu erge qaraa jaanii maaliif gandaatu nu roorisu ture. Ganda keenya san Somaalee Oromoo nama wal keessa qubate diree dhaawatan ispeeshaalii ganda keenya Somaalee jira. Hanqi jiru san ijoollee dardaraa qabanii. Somaalee ganda kam qubatan? Cattara magaalaa Jimaatan jechuun ni jiran. Si galte so ijoollee dardaraa qaban ganda keenya san. Na rooroon isaan irra deemtu rooroo gurguddoo ture. Ummaan tiisanirraan hijaaba yeroo dura uffatte ganda sanitti shareeratti hojii rabshan biraan useen. Si galte na gandi hedduu ulfaataa ture. So mee deemaa ispoortii na baradhaa jiraa dhufti. So sanirraa deemnee barachuu eegallee eegal booda yeroo nuti black belt fudhannee kilaba bane gandummaa sanu ijoollee isaa nu bira ergan. Rabshaan dhaabbate jechuudha. Rabshaan dhaabbate isaan nu bira ergan. Maashaallah. San akkasii laafisaa. Achirraa eegallee haa jechuudha. Waan gaarii kaayyoon guddoon namugaa kaayyoo adda addaatiif qaba ta'e ittiin seenu ni beekama dur ganduma keenya teenyee magaalaa Dirree Dhawaa keessatti waan deemaa turte namuutu ni beeka jechuudha. Magaalaa guddoo waan taate ammallee magaalaa sabaa sablammoonni itti heddummaatan akkasuma magaalaa xarafarra jirtu baaburri keessa bobba'uu karaan Jabuutii keessa ba'uu karaaleen adda addaa keessa ba'uuf namoota biyyoota adda addaatii wantoota adda addaa baratan. Dirree Dhawaan tun bakka argama ispoortii qofa osoo hin tahin bakka wantoonni hedduun biyya argama ulamaa'iitii akkasuma biyya diinaanis beekamtuuti biyya wantoota hedduuti jechuudha. Akkuma aduun jalaan ol baatutti wanti hedduunis isii keessaa dhufti. Tanaaf kaayyoon guddoon itti seentee fi aartiileen Itoophiyaa Dirree Dhawaa seentee beeku maarshaal aartummaanu yeroo baaburri Itoophiyaa seenu 1902 kubbaaniyaan achi ijaarame Dirree Dhawaatti. Warri kubbaaniyaa Faransaayota dhufe Faransaayonni kun jiidoo barsiisuu eegalan achitti. For the first time Itoophiyaa irraa aartiin Dirree Dhawaa seente. Tanaaf ammallee aartii tanatti ijoolleen jaboota ijoolleen Dirree Dhawaatti. Mee ispoortii barsiisuu turte zamana dheeraaf dargaggootaati eebbiste hedduutu mataa isaaniitti naannoo Oromiyaa tana keessa faca'ee ani ijoollee Oromiyaa Star Taekwondo Sibira Baatee Haqaas Laddiin Ibsaa Abdulbaasit Ilma Sheekh Ahmad Watarfaa ijoollee tanaan arka ijoolleen tun hedduun barattoota kenna fakkaata akka yaadutti ispoortiin tun dargaggoota si jala turte hangam takka jiruu isaanii jijjiirte jettee yaaddati. Kuni fakkeenya namni tokko dura fayya qabeessa ta'uun galma ga'insa guddaadha. Uuma fadhe irratti. Amma warra barattootaa jira. Kan baranne kan aggaduu jira.
kan normaalii si galtee jireenya isaa kana keessatti waan qabu sanitti akka galma ga'u ispoortiin hedduu tumsitiif. Amma ijoolleen sadarkaa guddaa ga'anii waajjira mootummaa hogganu jireenya ni jiran amma. Warri ispoortiidhaan akkasumatti galma hoggee kilaba banee leenjisu jiru hedduutu jira. So warri kilaba banee sanis tokkoffaa diinagdeenis jireenya isaanii jiraachaa jiran warrummaan ofiisa seene sanis fayyaa isaaniitti hojii ol qabate konfidensii isaanii fi amantummaa isaanii si galtee anytime yaa milkaa'oo ta'an jechuudha bu'aan isaa gaa hedduudha inni jechuudha. Maashaallah. Wanti ati ispoortii yeroo leenjisu turtetti wanti akkan ijoollee ati barsiisturra si gammachiisee bagumaa waan tana hawaasa kiyyaaf gumaachis jechisiise. San tokkoffaa afaan Oromoo ispoortii koomishin diree dhawaneen. Duraan hin jiru afaan Oromoo. Jiru. Afaan Oromoo kanamaa'u ispoortii koomishin diree dhawaneen. Eeba yeroo goon afaan Oromootiin waa hunda afaan Oromootiin hanqa magaalaan uuyatutti. Ani kilaba bane jennaan ijoolleen teenya akkuma jirtu dhuftee na bira seenti. Nama 200 nama 150 akkanan ijoolleen kilaba yeroo takka seenti tireeningi. Magaalaan guutuun ijoolleen diree dhawaa 180 ol na bira baratanii jiran parsantii yoo all in all dhufu turan so dur mana san keessatti olaantummaa namoota biraatiif ture. Si galte namni keenya kilaba yoo seenanis kilaba uummataa keessaan tureemi miidhaan akkam akka irra gahaa ture ni beekna ijoolleen teenya warri aartii dalagu warri duraan dalaguu ture ni beekan amma booda irra eegaluutti kennan akka jabaa jira akka jabaa si galte akka ta'u geenye beeltiin hin guddanne waan takkaan dorgommitti kan dhiyaanne kasaanii ol fuudhanii kan gabbuusun akka gaarii turte wanni san. Wanti tun bakkuma hunda jirti atileetiksii keessa. Ispoortii irratti ni cimti maarshaal aartii irratti hedduu cimti. Because wanni kun waa ofirraa qabanii dha'uu ta'e jecha uummannis kontenshina guddaa yaada guddaa achirra kaayan. So waan san cabsine. Waan san cabsinee Oromeessine ispoortii koomishinuma sanuu. So rifataniiti maal jechuu turan ispoortii koo ka zarna tsaana'u. Eega namni keenyaaf baree dammaqu eegallaan. Namni keenya hirmaannaa uummata keenyaa cimaa dhufe. Dorgommii yoo dhuftus ijoolleen teenya deelii dalaganii numa mo'anoti. Mo'amu wanni jaannu biran dhufu. Akka heera ispoortiitti beekna namni mo'anii mo'ama. Garuu ka dalaganii mo'a yeroo hundaa'u. Gizee hunda qophii jechuudha. Yeroo hunda qophiidha. So kazarna tsaakkoon ispoortii jaan. Maannoo taada ispoortii kana no indaalla Oromoon uummataa salaxinoo jaan. No ani deemee ganda keessa kottaa Oromoo jee hiyyaamne. Poostara akkuma nama maxxansutti maxxansaa abbaan fadha dhufee galmaa'u mirga. Namni ambaa ka dhufee ani ari'ee jira. Yoo san jiraate naa fidaate gaasan seera qabeessaa miti seera ispoortii cabsee jechuudha. Ka ambaa ka dhufee kana bira ari'ame waan jiraatiin kana biratti eebbifamee black belt qabu jira. Guraagee na biratti black belt fudhattee jira. Somaalee na biratti black belt fudhattee jira. Si galte so ragaan dhiyeessaa abalabalo na bira fudhate abalabalo na bira fudhate yeegizeen jeen ni rifatan ammaas isaan muddama keessa jiran namni kun baratee warra biyyaati akkamiif deemanii waan jiru sodaachuu turan. Si galte boodara gizee gaafii tanaaf wal cinqinee koomishinarichi poolis koomishin diree dhaawaa duraanii amma yoo ta'in jijjiirame san ati bara abaa leenjiftaa naan jee waajjira na yaameeti beek aboo leenjisu an akkamittiin abaa leenjisa abaa leenjifta dhageenye qorannee irra geenye jira naan jee bagaan leenjisee hin jeen. Diilla kun hundi soma if booda deebisu. Akkami bagaan leenjisee akkami jettaa yakka ta'uun beektu manni kun golii uumtoota ashabbaariidha akkami. Dhaga'ee hin jeen seenaan siimuu jira beekte uummanni keenya akka dhaga'uu fi ani namni ani leenjisu nama xalayaa eenyummaa qabu barataa ta'e xalayaa barataa eenyummaa qabu hojjetaa ta'e xalayaa eenyummaa qabalee qabu. Ka seeraan isin jalaa waraqaa eenyummaa baafate. Sanii leenjisaa maqaasaa kooppii godheetiin xalayaa san ispoortii koomishin naqaa namni maqaasaa koomishin jedhe kana bira jiru yoo jiraate as baasa. Nama xalayaa qabu immoo onag yoo ta'e isin itti gaafatama because qabaleen kan nuuf hin qabdu ture duraan. Yoo araddaan seera qabeessa goote leenjisuu dirqamaan qaba. Ati gaafa sangaa umrii isti qabeete ati bar wanni asootu si oli nama si duuba jiraanaan jechuu ture hedduu wal cinqaa ture. Waanuma biyya teenya keessatti gizee namni tokko takkaanuu murni tokko if baree roorroo irra gaggeeffamtu roorroo san beekee ofirraa deebisu maataawoqiyaa takkaanuu ID namaa dhawamtu namaa si duuba jira namaatu wanti ati dubbatu si oli akkasiini namoota keenya hedduu kasila hawaasa fayyaduu danda'u if booda deebisaa turani. Achirraahin maqaan dura Hassan Taekwondo Club jaa. Beekbiitunuu direedhaa Hassan Taekwondo na beekan. Si galte. So maquma kanaa hojjireetu mee Oromiyaa Star godhe ammas. Oromiyaa Star tana si dura eegale jechuudha. Maqaa Hassan Taekwondo irraa Oromiyaa Star deebisee amma aaruuf hin deebisuu kiyya. Oromiyaa maaltu jira akka Itoophiyaatti amma Black Star fa'aa jira. Black Star jeniyaa. So ani Oromiyaa Star godhe yoo. Urjii Oromiyaa jechuudha. Yakkaa miti si galte.
Inde amma saareetti oowwan indeet kilabuun Oromoo kilab Oromoo kilab hin jennaan Oromiyaa Staarin yoo afaan hin beene translation barbaadadha ammoo an Oromiyaa Staarin je mirga kun Oromiyaa Staar jechuun so Oromiyaa Staar kanaanis dachiitti garagalchuu ture isaan tooftaan deemnaa isaan immoo baaraganiiti namni baaragee waan qabatu hin beeku akkasi ni raataawwan sigaltee so sansan gizee yeroo laale bagaanja Masha Allah. Wallahi waan hedduun yaadachiiste namoonni keenya hedduun gaafa hawaasaaf wayi goona jee tattaaffii godhu karaalee ati keessa dabarte kana keessa bu'aa bayii tana keessa dabree akka bakka ga'e abdii qabna. Meegaa waan maarshaal artiin taate nu ibsitee jirta. Maarshaal artiin teekwaandoo qofa akkan tahin juudoo, kaaraatee, wuushuu, teekwaandoo, sarkasiinoo. Sarkasii jimnaastikii dha san kophaa. Jimnaastik jaama san kophaa. Akkuma atileetiksiin ruccaa fiigichi kophaa jiru, booksiin kophaa jirtu, si galtee jimnaastikiinis kophaa jira, maarshaal artiin kophaa. Maarshaal artiin kophaa. Mee amma yeroo hedduu addunyaan tun yeroo waraana leenjistee waraana isaanii kana maarshaal artii keessaa teekwaandoo tana filaniif irra hedduu waraana keessa waan hin argu. Maalii fi teekwaandoo tana filatti addunyaan irra hedduu waraana keessatti? Gaafii bareedduu kaafte. Anamma akka hassanitti wushuus dalaguun ture yeroo dheeraan dalagee kaaraatees dalaguun ture yeroo dheeraan dalagee beeltillee ittiin qaba kaaraatee jidoos dalaguun ture aartii hunda niin fadha hedduun jaaladha aartii waan jaan akka aartiitti tanaat tanan jiru hundumaan dalaga garuu amma gaafii ati kaafte irraa addunyaan maaliif filattee kaja'u teekwoonduma tanaatu namichi uume jeneraala tokkoffaa jeneraala Kooriyaati jeneraal Choi Hong Hee jaaniin Choi Hong Hee jaanii jeneraala namichi uume kun soo yeroo aartii tana uume maal godhe mooraa waraanaa keessatti waraana leenjisuu jalqabe. Itoophiyaan Mangistuu Hayilamaariyaam Nagaash Dasee amma kan nuti leenjisnu eegalchiise isa faa ergi dargiin sooshaalistii waan ta'eef. Zamana san. Ergee Nagaash faan isarraa baratanii dhufanii gaafa dargiin cabe nuti nu qaraasuu eegala waraana keessaa baanaan. Akka biyyaatti biyyoonni hundinuu waraana isaanii leenjifachuu. Waraana keessa turte jechuun wanti tun duraan. Waa waraanaati. Uumamnisti waraana keessatti birgeedii horaan jedhamtu leenjise dura ceeyoongiin san. Achirraa mooraa waraana addunyaa guutuurraa biyyoonni ergatanii waraana isaanii teekwoondoo tana leenjifachuu eegalan. Because it is modern scientific martial art yani modern scientific martial art sigalte amma wushuu yoo fudhatte umrii dheeraa qabdi sigalte karaatee fudhatte akkas umrii dheeraa qabdi. Teekwoondoon immoo amata 65 eega uumamtee sigalte umrii xiqqaa qabdi. So modern cunfaa hundaa waan ta'e cunfaa waan taateef wantoota hedduuf keessatti hammatti jechuudha. Modern scientific martial art yani saniif filatan. Ispoortii si uumamni siitu mooraa waraanaa waan ta'eef jechuudha. Walumaa galatti. Wanti inni irraa kaaseef yeroo hedduu addunyaan gizee waliin gaarreeffattu dandeettii waraana isaanii nama agarsiisanii gizee dandeettii waraanaa irratti wal agarsiisanii irra hedduu waraanni isaanii kun akka teekwaandoo baratee qaama isaa jabeeffatee jiru nama agarsiisan yeroo gabaabduu dura biyya teenyattis yeroo poolisii Oromiyaa eebbisan akkasumatti Itoophiyaa fi biyyi teenyas gizee waliin gaarreeffattu biyya Masriittis gizee eebba waraana godhanii hedduu aartii tana agarsiisan waraanni isaanii gama saniinis akka if danda'ee jiru jechuudha. Tanaaf isii tanaatu waan hedduu if keessaa qabaa tanaaf isii filatan jechuudha. Aartii tanaatu amma namni hedduun amma wushuu yoo fudhatte teekwoondoo yoo fudhatte wushuun moor humnarra speed saffisarratti xiyyeeffata. Teekwoondoon suuta jeeti humnarratti xiyyeeffata. Amma differensiin bakka yoo saayintifikaalee gizee lafa keenya jechuudha. Wushuu tan amma Chinese dance yaaniin. Daansii amma namni humnaan taphatu hin jiru. Qaama lashmarreetii slow taphatan si galte yoo qaama kee jabeessite siin dhuftu. So Chinese dance yaaniin. Kana jechuun teeknikni sii laafaa jechuu miti. Very tough. Defensiilee science hedduu tough. I like that. Si galte garuu akkaataa isaan irratti xiibama namni gariin nama lallaafaa jiraami. Waan akkasitti ispiidii wajjin deemu. Fakkeenyaaf aartii irratti sochiin gootu hundinuu hiikaa qabdi. Maarshaal aartii irratti amma paatannii faayitii jira. Namni garii amma paatannii malee paatannii guyyaa paatannii fadhu guyyaa faayitii qofaan fadhaa jira. Paatanniin tun maali? Paatannii jechuun faayituma jechuudha. Faayitii ifiif gootu kophaa kee. Kophaa kee osoo namaa waliin walitti hin dhufin jechuudha. Kophaa kee gootu jechuudha. Faayitii jechuun immoo namaa wajjin waliin buutee ta gootu. Reel namaa wajjin wal dhohitu jechuudha waan paatannii irra diriirsan. Fakkeenyaaf amma laal yoo harka kiyya kan ammaan akkana hin jamma laal. Amma kun maal fakkaata? Look
وما بات لا ورقات هنا سخاي ودعوات تابك قالوا ماركة كانوا إسلام أسيك تكشف أما ماركة هون رفيمي وأنا خوني أكمل جري فكرنا جميلة أسيك تكون نتيجة أما أو بيرو فتاة يا تنتكلا أما تنتكلا إفرا ما يصير يجوا خونا ما أسلوف أيه خلوا بيكون أثر كيس لوك أما ده بكس قول مي سفيس هاركا ده سفيس هذا يلوك أما كمين ده توني كاراتي دمو art martial art أما لا هاركي هون أكرهه ده مي سندو أكرهه تلي قول إيمي لوك أگر تأكل دكتورا أمبران جرا جوا لا سليم أما يونا كنا قول أگر تأملال ما شاء الله يوم أما كنا جو والله فكرت قرو يوم نانغو ده already سموت إندا بتوتي يقولون نيك داون نخفت سيقولت so بريدي أم كأما أججو كأما أججو متى وانته ما شاء الله متى نما نيرورا دين نالف ده بيسي هركة هيرو أما يورا كنا قول أم باترني دلون تلقوا باخ يون تاو لوكما أكمل وان نمني يون أما كنا جاء لا فعل بتجزي أكشن الرفو وان هم نواني سبيدي في هم نفيدم تامي so nama saya timid ada fida atik amne kaito teknik sa wala full tejer wanti pattern filatuf like akka heddu exercise namni pattern tijaba fight tijaba hechu duro oso fight sanitin senin pattern dalu malif akamitin qaba akamitin amma khoba khiya nama kana tae taka lama afur erde taka lama harkize sadi afur gize harkize do femi ak do femi action and reaction force wanjo jer physics bagat as harke honas liba khona chisi debisa hantam tak ya te komale hojiala nogote turte ya so akasi pattern ni fighting akas ma ushuni sakas humna lafise dalagani garu real technique mo dugati te kon robtu sakas mo technique mo dugati more humna ratti kun suuta je humna basa dalaga kun mo safisan wansan lafise dalagu ratti garagarumman sani guddon tana ya garu maquma biye wana tijete tana nimbe ani anisti kenyatti bakumani ngeyni male namni numa lallala beeta yeroo gabaabduuf wushus galmaaweetiin waan akshinii isaanii kun ni ulfaatan nama yeroo dura itti seentuuf maaliif hedduu akkuma ati jette sanitti Chinese dance jette akkaataan laaffisanii hedduu wantoota akkasiisan qabachuuf ati nama sabrii qabu yeroo kannitee fi ammallee qaamaa qalbiin akkuma barnoota qo'attee bakka geessu wanti tun qo'annoo fi tattaaffii hedduu feesisti masara san واني اوكي وان دوبچو فيتو يا اما وشو ما فرته وو في شو جتشانا لمن ووچون ميليتري چو شوچون ارتي چو ميليتري مارشال ارت متي چو كان ساغردم وشوچون اما جچا چا افان چانا لم وو في شور ووچون وراره چو ميليتري شوچون ارتي چو سيلته اما كاراتي فرته كارا في تي جچ جاپالم كارا چون دوا چو تي چون اركه چو هركه دوا چو osoo meeshaalee addaan qabatiin harka duwwaan irraa ittisu harkuma duwwaa sanu booda meeshaalee itti dhufte garuu hiikaan jechoota isaatiin si'amu jira teekondoo see fudhatama jecha sadii ka kooriyaa teekondoo tee jechuun miila leenjii jechuudha koon jechuun harka jechuudha doo jechuun ogummaa jechuudha ogummaa miilaa fi harkaa jechuudha iluk maqaa isaa akkasitti kaayaa deeman amma sigalte aartiin hundinuu maqaasa akkuma biyya afaan biyya isaaniitti hiikatti uumanii jiranii garuu aartii biyya addaatti any means namni keenya immoo dalaguma qaba hundaa'u ka danda'e barate haala wasaalan. Waanuma ammaati jetti tanarratti gaafii dhiyeessuuf ka'e masara san wushuu dalagee naan jette karaatee dalagee naan jette namni waan dila kan hunda dalaguunis yoo yeroo qabaatee haalli mijeeffattee atis nama jabaa taate malee ni ulfaatti. Maybe feetuma meesuuleen dandeessa gaafii tiyyatana karaatee arkite wushuu arkite teekwaandoo arkite ta irra si hawwatte tami teekwaandoo namoota shakin clear namni gari ni mammeessaa kan jeebee tayaa teekwaandoon that's my life atiif jireenya kiyya ana sigalte atiif wushuun jireenya kee ta'uu danda'a karaatee amma 3 digiriin qaba yoo rabbi 4 digiriin fattanama asumatti hin dalagu jira karaatee Wisconsin kanatti hin dalagu jira so
I'm always barachuun fadha aartii adda addaa tana jiru because hanqaan teeknika irraa waa bu'aa harkadhetti anaaf aartiidha ogummaa jechuudha. Malee akka gaafa ijoollummaa bootee koondoon hin taane wushuu gaarii wushuun hin taane kaaraatee gaarii kaaraatee maal qabdi akiidoo irra gaarii akkasii miti. Aartiin hundi gaariidha aartiidha. Weapon of self defense hundinuu aartii waan ta'e ogummaa amma ta'etti ati kasi hawwatee ka lubbuun ta'e itti feetu san dalaguun gaariidha anaaf taekwondo is number one. Akka leenjisaa tokkotti namoota amma lafaa dhufu namoota akkuma ati jette kana namni filachuu irratti tulfaachuu dandeenya dargaggoota keenyaaf maal dhaamtaaf maal filachuu qaban akka maastara ati keessa turtee jirta nama confused ta'e kaaraatiin dalagamoo wushuun dalagamoo taekwoondoon dalagamoo jiidoon dalagamoo aikidoon dalagamoo kana maal dhaamtaaf. Gaaffii ajaa'ibaa gaafatte. Gaaffii ajaa'ibaa gaafatte. Bishaanis dhugee. Gaafiin tun maaliif hin jabeeta amma warri biyyaa warri viidiyoo kana ilaalaa jiru intarestis ta'eedha bakka tana ilaala antamiin dalagaa maastarii tam dalagaa jedhee keessa dhufa si galte dura tanaannoo keessanii jirtu dalagaa gaafiin dura waan laaftutti harkattu eeta ollaa kee jirtu dalagi taekwondo ollaa kee jedhu taekwondo dalagi wushuun jedhatu wushuu dalagi ollaa kee jiru dalagi kasit dhiyaatu aartii amma ta'etti lammata yoo lamaanuu jijiraatan immoo I prefer taekwondo because it's a modern scientific martial art. Military art modern scientific ammas technique hundinuu akkaataa itti paanchii dha'uu qofa osoo hin ta'in sochiin hundinuu fiiziksiidhaan saayinsiin qoratamee waan ammayyeeffame behe. So that taekwondo is best. Yoo garuu taekwondoon fi halaala jiraatee wushuun si bira jiraate wanni taekwondo halaala barbaaduuf hin jiru wushuma san dalaguu qabda. Karaatee ollaa kan jiraatu karaatee dalaguu qabda. Yoo hundi jiraatan immoo taekwondo dalagiin jira. Maashaallah waan bareedduudha. Egaa tanarraan bahin maashaallah daqiiqaan illee gahee jira jaani. No amma eegalee hafuura baafannaadha. Hafuura baafannaa inshaallah. Daawwattoota TV Islaamaa qajeeloo ilma namaa turtii maastara Hassan wajjin taasisuu jirutti akka gammaddan abdii qabna. Waan hedduu na gammachiise harka sosossoosuun isaa hedduu na gammachiiste boqonnaa booda moor bakka dubbii laaffisnee wantoota lallaaftuu takka bakkuma teenyutti akka dhaweetis wal bira nan dabarsine du'aayi naa godhaa isiniin jecha boqonnaa gabaabaa kanaa wajjin turtii gaarii. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي وتقدير يزيد مع الليالي شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوتوت تي في إسلاما كجلو المنامة خندا وشاجرتن كوبي درجوتاتي كوبي درجوتا متدورين إسي تمجويا الرا درجو في سبورتي جتي ترتي ماستر حسن عبد القادر أيموجين تاسس جرا بكون دورا وانتوتا هدورا سويني هركالي تتافي غوني جرا بكون بودا مور إن شاء الله كهركان واحد دونو أجر سيسو أو دي كمنا تناقف عني مت إن شاء الله فول دورتي تي في إسلاما وروتا أرتيدا كنا كبوة جين تودان سكنتاري هواسني خيلي رابرتشو دندن أكما ولينجتا تورت يرو جباب دوتي خم جيسينه يسلي كوبيسينه وانتوتا namni bakkuma taa'uu TV daawwachaa dalaguu danda'u maastara sanis qophii qaba nutis haala hunda mijjeeffannee TV Islaamaatirraa torbaanitti guyyaa takka taatu guyyaa lama taatu fuula duraan waan isin biraan geenyu tahaa jechuu maaliif jennaan akkuma hadiisa rasuula torbaan kun ta'e xuinetti almu'minul qawiyyu khayrun min almu'minid da'iif jee rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam namni mu'mina qaamaan jabaa tokkotu irra filatama shari'a islaamaa keessatti namni islaamaa qalbiinsaa qophii ta'uu qabdi qaamni isaa wantoota adda addaa ifirraa deebisuuf qophii ta'uu qaba kana rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam waan itti nama ajajan jechuu haqa haadha abbaarraa gizee haasa'unis abbaan ilmoo ifii bishaan akka itti daaktu
xiyya waan isin harkaanillee xiyya qofa osoo hin taane sayfii fi waan adda addaa barsiisuun tuni waan sunnatti hedduu jaalatamtuuti jechuudha. Namni qaamaan ga'ee qabaatee akka mul'atu tanuma gaa haasawa keenya maastara isa wajjin itti fufna kan kophaan taane maastar hedduu beektaa sagantaan tun waan dargaggootaa tataateefiin dhiibbaa irra godhaa deema. Gaafii dhumaati gaafiileen qabadhu keessaa wantoota biraatis seenaa. Osoo gaafii ta'e dhumaatti hin dabarre waan amma kaastee dhufiinsa aartii kana amantii islaamaatti hojii wal qabsiifnee ilaallee zamana rasuulaatis turte sallam hadiisa ibnu daawud keessatti sunana daawud keessatti odeeffamee jira. Namicha maqaan isaa Ruqaataa jaanii jira. Wrestlingi amma akka WWE kana garte biyya Makkaa keessatti nama beekamaa ture inni. Jabaan isa ture. Gulbeen guututti Makkaa isa ture. Wrestlingi namni dhiira jedhamu keessa ol fuudhee lafa darbuun turre yeroo sanitti. Rasuulli itti dhufeeti nama kanaan amantii fudhadhuu jeen sallallahu alaihi wasallam. Yoo ana nadhoo namoote wanni ateetti dhugaadha gaasiin dhugoomsaa jeen. Akkasii jeen rasuulli hayyee walaalaalluu jeen rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Namni kun beekaa kafraa biyya saniiti nama humna qabu dhiira humna qabdu ta beekamtu humna. Ta namni hundi sodaatu. Ta namni hundi sodaatu. Amma kana gaa firaa qophaa'anii seenan namni muraasni bakka Makkaa sanitti walitti qabamanii laalus seenan. Rasuulli ol fuudhee isa mudhiin lafa geessise. Sallallahu alaihi wasallam. Gizee lafa dhoo duddaa lafa dheeme hafuuritti citee deeqaa muraasaaf tasgabbaa'ee amma lammada gizee kee hin taane itti naa deebisii jeen. Rasuulaan. Hayyee jeen ammaas rasuulli. Marraa lammada ammaas rasuulli fuudhee gizee wal qabatan fuudheeti samii keessa akkana isa ol kaasee duddaa lafa deebise ammaas. Ammaas akkasumatti dhagayame. Lafan na darbuu dhiisi namni ol na fuudhee hin jiru itti naa deebisii ammaas tadhumaa. Amanuu dide. Amanuu dide. Waan hin yaadne itti ta'e. Haya jee rasuulli ammaas marraa sadaffaa sallallahu alaihi wasallam rasuula wajji ol qabee rasuulli ol fuudhee ammaas sadaffaa duddaa lafa deebise. Sadeessaa mataanis lafa dhee. Amma qaca'uu laga seente. Deeqaa dheeraaf ciisee beeffatee ka'e san booda gizee beeffatee ka'e duuba amma akka meennaan shahaadaa qabate. For the first time wrestlerri san hadiisa sunan ibn daawud keessatti gabaafamoonni kuni shahaadaa qabatee islaamummaa fudhate jechuudha. So qabsoon turte gaafa rasuulaatis jechuu barbaade. Waan gaariin yaadachiiste akkuma amma jenne islaamummaan wantoota artii akkanaatiif bakka guddoo kanniti. Maadaama ati waan rabbiin jaalaturra ittiin oolchite jechuudha. Isin amma waan ispoortii keessaan nama gammachiisturra Maastar Hassan waan artii tanaan sadarkaa guddaarra jiruuf gabbee nama karaarra deemu hunda hin cafaqu. Ilma namaa cafaqan hin jette darbaabbatu. Sanuu ispoortiin tun ispoortii naamusa nama gootu. Nama hanga keetii humna artiin qabneetu nama dhawuu fi waan akkasii tanaaf jarjara malee namni artii tana qabu dura disipiliina si barsiisanii waanumaatii gootu gaasan irra deebi'ee siimuun nam feesisu yoo yaadatte rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam amata 3 fi dhokotee Makka san keessatti sirriin daarul arqam keessatti taa'ee da'awaa godhu ture. Namoota muraasa jechuun hanga nama 39 ga'anii uummanni islaamaa san humna guddoon qaban humna gabbahanii Hamzaan faan itti ida'amanitti dhiirti jajjabduun rasuulli rabbi hawwiinsaa guddoon maal ture rabbiillee kadhachuu ture. Yaa rabbi Umaroota lama diin islaamaa kana naanna sarii jee Umar tokko Umar ibn al-Khattabi Umar khaan immoo Abu Jahali. Rabbiin du'aa isaa san qeebalee Umar ibn al-Khattabi islaamawee Abu Jahal kufrii irra du'e. Wanti rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam isaan san hawwuu ture fakka islaama ta'aniif ummanni sanii qawiyyi akka malee hawaasa isaanii san biratti sodaataman ummata lola seenee akka laaftutti harkan kannine. Roqaanaan kunis akkasuma guddaan magaalaa sanii ture. Kun amma warreen amma ni beeytagaa uummanni Arabaa hangam takkaaf warra abbaa fardaa ka Oromoon jettuun kanatti bootaa qabaachuu turan. Maaliifii zamana san zamana namni shanyiin walirra bobbahuu ture shanyiin hundi wal lallaalu turte. Namoota hadiisaa tana egaa haafteefu ta aadaattiin sii fida. Aadaatti Oromoon amma namni tokko yeroo umrii amata 8 irraa amma 16 dhufuu jira. Umrii tana keessatti maal barsiisan? Farda osoo gulufsiisu eeboo lafa darbee eeboo lafarraa fuudhu osoo fardi fiiguu lafatti darbee ta darbee tanaaf kaasu eeboo ta dhaabbattuu miti ta lafa ciiftu osoo fardarra jiru fuudha garaa fardaa jala bu'ee
eeboo qabatee garaa fardaa jalaa asiin seenee asiin ol deebi'a garaa farda fiigu jiru garaa jalaan deebi'ee gubbat deebi'a kana leenjisan saniif Oromoon lola jaarraa 15ffaa waan itti dadhabamee saniif lola lolu farda lolu Oromoon tokkoffaa Afrikaa keessatti abbaa fardaa jaama seerallee fardaaf kophatti qaba akka seeraatti Oromoon kabajaas namni bishaan farda duraa hundi dhugu akka seera Oromootti farda nama qabuutu gosaa qabaa jedhama sii galte seera gosaa fi golaa jaanii kopha qaba fardaaf kophattuu qaba so faradoo garaa jalaan deebi'ee gubbat deebi'ee lola artiidha jechuudha ogummaa achi ali maalta ajaa'ibaati eeboo irratti darbattee dha'uu hin dandeessu jechuudha garaa fardaa jala siraa dhokota sitti ol deebi'a gidee si bira dhufe jechuudha ati darbattee miti harkaa qabdu sitti dhufa jechuudha namni so hanqas takka leenji'u ture aadaa wajjis ol qabate aartiidha kunis akkasumatti egaa yoo yaadanne jeeyinoota rasuulaa keessa zamana Umar ibn al-Khattaabitti دولة هدو جابسون بيكم خالد بن الوليد خالد بن الوليد أبو بكر الإنجليزي نيجر سيف من سيوف الله سيف الله المسلول سيف ربي فالأب تتجين سن كيستي جينو ما إساتي في لولا بيخو في انجفانو هدو ماتشو ساقيسا مالك أبو أوتو هاتي خالد كان لما نودي سيجي سنيفو شريان إسلام جاتشو أرتيلي تنافي أكسومت جبينك آماتي في وانتو تخناف بك قدا أكا خنيتوه بني ماستر بوابي جر سبورتي تنخيسا تنمان غافي دومات سينجي تسغنتا تنغولا منوسونتين تن حاساوا خينيا خرفول دراتي تنديبس فدايتي بوابي جر سبورتي تنخيسا namni hedduun dhufee yeroo gabaabdutti dadhabee ispoortii tana keessaa miila baafateef booda deebi'uu ni danda'a. Dargaggoota araada adda addaa dhiisee ispoortii tanaaf niin if wallaana jee karaa keessan dhufu. Wanti tun itti ulfaattee yeroo gabaabduutti harka kannee if booda deebi'uun akka leenjisaa tokkootitti maal gorsitanis? Yaa wayne yaadachiiftee wanni ummanni habashaa gaafa duraa godhu ture takka keessaa maali namni keenya amas sadii hojjeteeti qabattoo takka malee aartii dhiisee keessaa ba'a hin kannaniif qabattoo guddina kannaniif ni hifachiisan namni keenya immoo barmaata gabrummaan irra fiddee irraa hinsaa dafee waa hifachuu takka qaba deddeebi'ee waan sana hin hifatu ittiin hongaan hin ga'u amas sadii deemee amas afur deemee dhiisa amas shan deemee dhiisa ittiin kannan qabattoo barbaadu san sigalte waan kana jijjiirre ammaan rootiishinaal ispoortii keessa ture kanatti waan kana hundaan jijjiirre so namni tokko waan takkatti yeroo seerootuma teekondoo yoo fudhatte sinsina hin cinne qabaachuu jaa seerooti shanan teekondoo keessaa koortasii perseverance self control unbreakable spirit jaaniiti jira integrity seerooti shanan kana qaba teekondoon kana keessa unbreakable spirit jechuun sinsina hin cabne hamilee cabuu dhabuu waan takke wanni bulbusii jechuu dhabuu kaasaniif maaliif waraanaan siin jee waraanaan akkasii qabame hamilee cimtuu qabaachuu namni keenya keessaafuu abbaa biyyaati nama haqasaa dhabee haqasaatiif falmaa jiru waggaa 150 ol so aartii tana barachuun hamilee keessatti uuma namni aartii dalaguu if beeka dandeettii yaaduu yaadachuu fi hubachuu jedhama warri saayinsii teekondoo qorate maal jedhan as a process is continuously repeated through the training of taekwondo a mental function become active the ability of attention concentration and memorization get better jan dandeettii yaaduu yaadachuu fi hubachuu sadeenuu adda beektan yaaduu yaadachuu hubachuu takko amma kun tokko miti sadeenuu dabalaa dhufaa namni tokko akka leenjii irra deebi'ee hojjetu kana jechuun sadarkaa ati waan takka yaaduuf qabdu hubachuufis waan san qabdu yaadachuufis qabdu barataatu barnoota keessatti you'll be top jechuu hojjaatus waan kanaatu hamilee guddoo keessatti uumaa dhufa sammuufuu bu'aa guddoo qabdi fiizikaalii meentaalii jechuu lamaaniifu so wanniin dhaamaan hamilee cabuun qaban maaliif kilaba keessa amma yoo dhuftu ati yeroo gabaabaa keessa bilaak beeltii fudhachuun qaba jettee dhuftata nama sirra jabaate hojii wal seente faayitii arree tumamta boru tumta arra tumamtus arra ati na tumteeti seera uumamaati boru'aanis nama biraa tuma iftaan naafeetii walitti deebi'a anaaf si tuma aartii keessatti tumuu fi tumamuu tana baraa dhufta disipiliina kanaas baraa dhufta kanaafuu guyyaa duraa yoo tumamte jechumaan qalbii lamada wanni jiru maali harkis cabuu danda'a ilkeensi cabuu dandeessi anam ilkeen lamaan sosootee deebiti tiyee jechuudha si galte noormaali sila buutes daansiis jechuudha si galte akkatti arrabaan taphachiisu ture rabbumaa deebisee garuu deebitee bakkatti yaa noormaal amma kanarraas ni jijjiirannee noormaala garuu so
mudannoo hedduutu jira ta aartii keessatti nama mudachaa deemtu obsuu feessamoo miillisi meelataa miillisi cabaa sigaltee ni gaggabaa namni gariin dhaawamee sigaltee maaliif teeknikoota yeroo dalagu ni dhaawamtaa faayitirrattis lafa dhawaa deen faristeedii gargaarsa wantaa goonee fi ni ka'a haara dalagaa sigaltee uuma jiraati bu'aa bahii aartii san keessatti rakkoolee baraa deemta. Kanaafuu bu'aa bahii tanaaf namni harka kannee irraa galuun qabu. Namichaatu akka aadaa jaan balloo jee balloo yaamee jira. Rakkoon hawwaatti. Rakkoon ooyi jalaa jetti. Deem awween si yaamee nani barkaraan na keessa baha. Innama alla. Usri yusra. Sigalte waan san jechuudha. Kasi maasha Allah. Hedduu galatamii hedduu waan nama gammachiisu mee torbaan kotee xiyyeeffannoo fayyaa turte ammallee karaa fayyaa yoo deebine waan akka sukkaraatii fi wantoota biraa dubbachuu turre torbaan kotee mee dhawatiinsa onneetiin wal qabattee faayidaan isiin qabdu fayyaa wal qabatee waa'ee dhawatiinsa onnee ispoortiin maal jettee gabaabsitu inshaallah. Yap dhawatiinsi onnee kuni lama akkaataa lama qaba. Rest kan yeroo boqonnaa kanuma taa'u jirtuutii fi yeroo eksersaayisii gootuu walatta. Dhawatiinsi namni tokko normaal akkanumatti yeroo taa'u fakkeenyaaf gizee hirriba irraa kaatee baas ta'uu danda'a yeroo teessus ta'uu danda'a if laalta dhawatiinsi onnee kun 60 irraa hamma 100 ta'uu qaba. Normaalii yeroo teessoo jechuudha. Kana jechuun akkaataa itti ilaalan qaban yoo nama ispoortii ta'e nama atleetii nama ispoortii keessa jiru ta'e 40 normaaliin isaatu si galte maximum mertireetii isaa yoo beekuu fedhe nama tokko 220 irraa umrii isaa hir'ista. Umriin ta'e meeqa 220 irraa hir'ista. Then you get maximum heart rate isaan argatta. Heart rate kana dhawatiinsa kiyya akkamittiin beekuu danda'a ka yoo ta'e fakkeenyaaf iddoota harkaa kana irra keessee dhageeffatta. Tooftaa lamaa jira kitti dhageeffatta. Tokko daqiiqaa takka keessatti meeqa dhawatee dhawannee beekuu feetu. 60 irraa amma 100 ta'uu qabeenneemi ati ilaaluuf sakandii 30 yoo qabde 30 keessa lakkooyta meeqa dha'ee san lamaan baay'ifta daqiiqaa takka ta'e jechuudha. Daqiiqaa takka guutuu dhawatee hanga qabuun qabdu yookaan sakandii 10 qabdeeti jahaan baay'ifta. Waan akkatti san sakandii 10 keessatti gumee qadee yookaan hidda mormaa kana akkanatti itti ilaalta. Hiddi mormaa kana yoo ilaaltu dhawatiinsa lakkooyta jechuudha. Dhawatsoonnee hiddoota dhiigaa kan irraa cheek godhuu dandeessa. Haala saniin cheek gootee maaksimam garuu namni tokko yoo dhawatiinsa onnee isaa meeqatee doktora ta'u bira deemuu qabaa. Maal doktora qabaachuu qaba namni yeroo hundaa'u ispoortiin fayyaadha. Ogeessa fayyaatiin osoo ispoortiitu ogeessuma fayyaati immoo doktora wajjin moor wal qunnamuu qaba. Yoo dhawatiinsi isaa 100 ol ta'e namni kun osoo eksersaayisii hin goone noormaali osoo jirtu yoo dhawatu onneen isaa soo rakkina hidda dhiigaa keessatti rakkinni isa mudatee jiraachuu onneen isaa sirnaan deemuutti jiru doktora bira arjenti dhaquu qaba nama hunda dafee jechuudha. Ammas eksersaayisii yeroo godhu yoo mataa wareere fa'aa yoo isaa haqqisiisee dadhabbiin akka jabduu yoo itti dhagayamte dhaabuu qaba raayida wayii eksersaayisuma sana. Maaliif yoo itti fuufee kufee balaa biraa dabalata. Sigalte raayida wayii eksersaayisii ni dhaaba. Wanni dhawatiinsa onneetiin wal qabatu waan akkanaa jira. Maashaallah ayyeega nama hedduu nama namni kun kaatagoorii adda addaa qabaa cinaan furdaa cinaan qal'aa cinaan gabaabaa cinaan dheeraadha. Mee furdinaa fi qal'ina kana namni tokko kiiloogiraama meeqa yoo guute nama furdaa jechuu dandeenyaan kan nama qal'aa kan nama noormaalii jechuu dandeenyaan ulfina qaamaa akkamiitiin madaalamaa jechuu fedheeti. Yaa body mass index jaaniin. Body mass index jaaniiti akkatti ilaalee jira fakkeenyaaf namni tokko kiiloon isaa yoo 60 taate dheerinni isaa meeqa ilaalla. Fakkeenyaaf dheerinni isaa takka tuqaa 9 yoo ta'e takka tuqaa 6 yoo ta'e takka tuqaa 6 kana oggulama goon lamaan baay'ifna. Dheerina isaa kana times 2 goona jechuudha. Takka tuqaa 6 kana lamaan oggaa baay'ifne qabxii harkannu jira. Kiiloo isaa 60 sanii hojii walii hirra jechuudha. Kiiloo 60 san fiddeeti 60 gubbaa keesseeti jalatti dheerina isaa kana jala keessa. Body mass index yeroo daleedu jechuudha. Weight over height dha, height times 2 dha. So weight over B is equals to height over length times 2 dha. Physics keessa jechuudha. Science sport ni ba. So oggaa baay'iftee laatu dheerina isaa kana lamaan baay'iftee kiiloo isaa saniif yoo hirtu waan harkattuu jira. Qabxiinsa takkaa 18 gatta.
takka 18 19 irraa hamma 24 ta'a. Takka 25 irraa hamma 29 ta'a. Takka 30 irraa ilaa hanga 39 ta'a. As gidduu taphata. Amma kaatagoraayizi kan hoggaa baaftu 18 gadi yoo ta'e qabxiin ati argatte namni san qallaa jedhama. Underweight jedhama jechuudha. Nama qallaa jedhama hedduu qallaa jedhama. 18 gadi yoo ta'e qabxiin ati argattu. Furdina kiiloo keessan dheerina keetti kana walii hirtee wanni ati argattu jechuudha. Yoo 18 gattee ati nama qallaa jedhamta. Yoo 19 irraa hamma 24 ta'e namni kun nama normaala jedhama jechuudha. Normal nama normaala jedhama. Yoo 25 irraa hamma 29 dhufe nama furdaadhaa jennaan. Namni kun nama furdaadhaa. Yoo 29 irraa ol dabre immoo obesity jedhanii warra asii. Furdina gar malee. Furdina akka malee jechuudha. Coomee isaa baay'ee. Coomee jennaan. Coomee jennaan si'aati. Akkasitti body mass index akkasitti lafa kaa'e. Maashaallah. Waan gaariidha. Ispoorteessa maastar jechuun kun hiikkaasa maali? Leevila sadarkaadha. Namni tokko leenjisaa ta'ee beeltiilee lakkaa'atu jira. Kalar beeltii adii irraa eegalee. Egaa afur bira kuttee maastara jamtana jettee. Walitti teekondootti hoggaa dhuftu, karaatittis hoggaa dhuftu, digirii afurii ol gizee dabartee digirii afurii irraa eegaltee maastara jamta. International teekondoo jira, jijjiirsu jira kanneen digirii torbatti illee ol siqa maastara godhuuf. Ilaa jaha international instructor jaanii isaan. Senior international instructor jaanii qofa baasan. Garuu walitti teekondoo karaatee kanneen yoo fudhatte digirii afuratti maastara jamta. Digirii torba yoo dheete grand master. Digirii jahaatti amma bakka namni jiru kanatti senior master jaanii. Leevila jechuun master. Namni tokko ulaagaa ispoorteessaa jedhamee yaamamuuf ulaagaalee inni guuttachuu qabu. Ammatu itti sanas ni ta'a fakkaatti. Ulaagaan inni guuttachuu qabu fakkeenyaaf namni tokko ispoorteessaadhaa yookaan fayya qabeessaa karaa biraatiin jechuuf eksersaayisii godhuu qaba tokkoffaa. Sochii qaamaa jechuudha. Nyaata nyaachuu qaba. Boqonnaa fudhachuu qaba. Ammoo waa sadeen kanarraa yoo takka irrate namni ispoorteessaa ta'uu hin danda'u. Dhukkubsata. Dura eksersaayisii gahaa godhuu qaba. Eksersaayisii gahaa gizee godhe nyaata eksersaayisii madaalu argachuu qaba. Achi booda immoo nyaata amma eksersaayisii godhee nyaata akka malee heddummeessee yoo nyaate. Boqonnaan harkan. Boqonnattuu hin dhufin waanuma kana waa hottu. Ispoortii dalagee nyaata akka malee nyaate. So furdina akka malee itti dhufuu deema namni kun. Dhukkubarra bu'uu deema jechuudha. Ammallee rakkinaa jira jechuudha. Ispoortii dalagee nyaata isii madaalu nyaate yoo boqonnaa gahaan argatin ammallee dhukkubarra bu'uu deema. Sadeen wal madaalchisu qaba jechuudha. Adda baatu sadeen tun. Waa sadeen kana guuttachuu qaba. Leenjisaan tokko takka namni ispoortii dhufe tokko ispoorteessaa takka fayya qabeessa kan jennu yoo waan sadeen kana guuttate. Eksersaayisii inni godhu sa'aa isa madaalu san ta'ee amma fakkeenyaaf daqiiqaan ani eksersaayisii godhuu fi kan namni amma dhufete godhu tokko ta'uu hin qabu. Ani keessa waan hin tureef daqiiqaan dalagu dheeraa ta'a. Hanqaan dalagu san dalagee nyaata kaalooriin baasisanii hojii wal madaalu. Yoo nyaadhe achumaan maas ka'ee fiigee dalagaa deeme. Dalagaa taatee boqonnaa gahee harkanne jechuudha. So qaamni kiyya dhiibbaan irra dhufaa deema. Stress waan jennu sanii siqa jechuudha. Dhukkuba adda addaa siquu deema. So boqonnaa gahee harkachuu qaba. Boqonnaa gahee harkachuu jechuun sa'aa 24 rafuu qaba jechuudha. Sanuu dhukkuba takka. Yoo sa'aa dheeraa boqonnaa fudhatee eksersaayisii waa xiqqoo godhe ammaas rakkinaa jira jechuudha. Sanii fi namni tokko ogeessa ispoortii haa qunnamu ogeessa waan sanii haa qunnamu. Waan karoora lafa kaayyachuuf. Maaliif namni tokko yoo kilaba dhufuu amma warra leenjisoota warra viidiyoo ilaaluuf ergaan dhaamu baraan tokko yoo kilaba dhufe kaatagoraayiz goota tokkoffaa umriin sadda baafta lamaffaa saala isaatiin dhiiraa fi dhalatti sadda baafta sadaffaa fayya qabeessummaa isaa ni ilaalta afureessaa namni kun duraan ispoortii dalagee moodeleene waa afuran kana ilaalta yeroo namni tokko kilaba dhufa haaree ta'e umriin isaa meeqa amma fakkeenyaaf manguddoo fi ijoollee xiqqoo wal qixa nu taalchiftu. Keessa ilaaltaa fi akkaataa inni danda'u irratti. Ijoollee xiqqoo daa'ima ta'ee fi dardara ta'e wal qixa onneen isaan dhawattu. So eksersaayisiin isaaf kannitus keessa madaaluu ta'a. Lammataa nama tokko kan duraan ispoortii umrii dalagee hin beekne. Warra duraan jiru wajjin. Dhufee yoo seene hin madaalu waan saniif waan isa madaalu harkachuu qaba. Saniis ni ilaalta. Namni tokko kan fakkeenyaaf dhukkuba kalee qabu har'a kilaba dhufee arra guyyaa nuti jaampi dalaguu deemnu jennee yoo utaalchifne dhukkubarra bu'uu deemna namni kun boruun dhufu bas arruma edanuu du'uu mala. So fayya qabeessa moo waan jedhu ilaalamuu qaba. Umriin isaa ilaalamuu qaba. Saala isaa
dhiiraaf dhalaan wal qixan deemu. So waan isa madaalu sochii inni godhuu qabu irratti kan ilaalta daa'ima yoo ta'es si galtee fayya qabeessummaa isaa duraan ispoortii dalagaa moondaleene waa afuran kana ilaalteeti nama tokko. Maashaallah waan amma tuyite tanarraa kan gaafiti yennee irraanfanne. Dheenkadda waa'ee dubartoota osoo kaasuu deemnuti yeroo nurra dhumatte mee dura dubartootaaf ispoortii tana yeroo leenjistan ijoollee dubaraa hedduu isin biratti leenjistus arkuun ture. Dubartiin teenya akkamitti ikhtilaaxa eeggatte maaliif waan shari'aatiis serious ta'uu qabna beeyta walma shari'aan ikhtilaaxa jira jettee akka teessee sochii qaamaa tanan goone manatti if hin qabneef dubartoonni haala akkamii mijjeeffatanii ispoortii tanaan wal qabsiistee dubartoota keenya maal dhaamtaaf achi booda waan isaanii wajjin walitti hidhata gaafii biraatti jira waan ta'eef. Amma kanatti amantii wajjin wal qabsiisuu waan kana yaalii guddaan godhee gaafan direedhaa jiru. Tokkoffaa akka shari'aa islaamaatti dhiiraaf dhalaa wal keessa hojjechiisuu akka shari'aatti rakkina ni qaba. Akka shari'aatti yoo carraan hin jiraanne mana namni sanni hojjeta amma. Waan kana eegeetiin oofsisee dhalaalee tana barsiisee ilaa bilaak beeltii fide ijoollee sadarkaa biyyaattis dorgomanii meedaaliyaa daabaa gugguurratanii si galte highest level dhufanii bilaak beeltii fudhatan. Amma obboleettumatti yafaatu bilaak beeltii fudhatee ijoollee dhalaalee hedduu jira. Nee kilaba walitti banaan je'een. Kilaba dhalaa kadhalaa qoftiin daleetu. Qayyisiin itti leenjistan. Leenjisaati isinis waa harkadhaa ijoollees daleessisaa. Dhalaaleen ijaabaatu dhuftee isin biraa daleetu. Dhiiraa ijoollee keessa laa quramee kadhalaa qofaa waan jedhu. Teestu godhe ilaaluuf. Waan rabbiin itti uuman beeku mandiila akka xiyyaa uffattee fara walolan. Isaanuma adda dadhabne amma. So wallolanii bakka dhiirti jirtu fadhan uumatti wanni arke qoradhee jechuu qorannaan. Kana jechuun dhalaa hundi akkas feetee jechuu miti. Maajoriitii wanni mul'ate waan akkasiiti. So dhiiraa hojii yeroo ol keessa ta'an dhiirri isaa miila harkata isaanis isaa miila harkatan wallaalaa dalagan loojikaalii wanni akka isa mul'atee jira. Dhalaa qofa waliin baasuuf mokorree yaalii goone wanni akkasii kan mul'atee jira. Moor garuu sila akka wantaatti yoo dhalaan dhalaa leenjiftee moor irra gaariidha irra karaa amantiittis deema. San qofaa miti. Dorgommii yoo godhamtullee silaa dorgommii dhalaan qoftiin irratti hirmaattu. Si galte kan dhalaan qoftiin seentee ilaaltu dhalaan miila irratti harkattu yoo qophaa'e. Salphifeessa dhaaleen hojjechuu qaban. Ispeeshaalii maaliif namni isaan kana gudeeduudhaaf humnaan itti yaadutu mala. So waan san balaa san jalaa boof hattuun isaan hattuudhaaf yaadutu mala. Dhalaan uumamaan laaftuudha jedhamee waan yaadamuuf. Yoo aartii tana beekte immoo she can protect herself si galte. Ifirraa ittisuu dandeessi. So dhalaan leenji'uu qabdi walii galla. Mootummaa waan godhuu qabu jira hirmaachisuuf. Ilaalcha guddaa kanneefi baajata gahaa isaaniif ramaduu qaba. Tokkoffaa leenjiilee ga'umsaa dubartootaaf hedduu kennuu qaba. Akka ijoolleen feetuu atileetiksii irratti haa ta'u fedhumaa irratti amma cufattee yoo fiiguu dandeesse waan tokko fiduu danda'a. Ispoortuma hundatti dhalaan akka hirmaattu mootummaan baajata guddaa ramadee irratti mootiveet godhuu qaba. Waan hawaasa keenya keessatti baramee jira. Dhalaan ispoortii maaliif daleediin ni jirti. Kabajaa warraatiif gaarii miti. Kabajaa asiitiif waan akkasii jedhanii ilaalcha boodattee hafa jira. Jaarsaas hin dhiistu jedhanii yoo sodaatanis hin beekamu. Lakkee jaarsan tu'itu uumattu dhalaan jaarsanii kabaju uumamuun. Yoo dhiirri jallaan ta'e. Yoo namni aadaa Oromoo taganama sirri beeku. Aadaadhaanis deemii mooderniinis deemii yoo dhiirri san nama isii kabaju taate dhalaan jaarsanii jaalatti. Dhalaan jaarsanii kabaju akka dhalaa jaarsa kabaju hin jiru. Dhiiraatu honga dabra yeroo hedduu si galte waan hin godhin jettee hin godhanii tuffata beektee humnaanis irraa hin jira waan hedduu yaadami. So hoggaasan dubbiin jijjiiramti malee lafaa kaatee hin gootu waan san uumamumattu gara laafti. Kanaaf Oromoon akka aadaatti dhalaa yoo si himatte ragaa sitti hin barbaadu. Sitti mura malee badii. Si galte yoo dhalaan si himatte maaliif ennaan gara laafeettiidha. Isiitu sidaa isiitu gara baadhatee dhiira dhala. So isii yoo si himatte badii ilmarran keessuu waan jettu Oromoon qaba loojika Oromoo keessatti. So dhalaan ijisanii ilaalamte jechuudha. Hedduu bareedu lakki waan gaarii kakkaaste sila yeroo qabaanne waan isaanii tana hedduu keessa baana. Inshaallah ka fuula duraas waliin jirra. Akshiina goonu keessattis guyyaa tokko kun waan dubartiin dalaguu qabdu dubartii dhiiga laguun baatiitti jirtu akkasumatti dubartiin ulfaa maal dalaguu qabdi. Dubartiin amma ulfaa irraa dandamattee akkam ta'uu qabdi. Intalti dubaraa akkasumatti haati ilmaan wantoota akkasii fuula dura bal'inaan itti dhufna waan dalaynu keessatti waan akka daqiiqaan sadiinuu hafteeti. Waan goonuu jira amma fuuldura rabbi jee. Saan hin dhaabbattu. Yaa eksersaayisiilee
bareedaa isaan dalaguu danda'an yoo waraabnee ka gadhiifnu taate mana taa'anii ilaalanii dalaguu danda'an. Inshaallah waliin taanee karaa TV Islaamaatiin haala sanni mijeessinaa fi daqiiqaa lama deebite jaanii dhumarratti akka hin dhaabbatu haasawaatu nutti tolee mee daqiiqaa lameen kana keessatti maaster kitaabota kana osoo hin xuyne bira dabaruun feene maaliif ati leenjisuu qofa osoo hin taane hawaasa kana gargaaruuf jecha kitaabota hedduu yeroo ta'e fudhattee barreessitee hawaasaaf gumaachitee jirta mee takka takkatti ol fuudhi kitaabota kana just highlights ya gabaabduu kun kate kondooti qabattoo adii irraa amma gurraatiiti warra qabattoo adii irraa hanga gurraatti qaba jalqaba irraa amma qabattoo gurraatti yoo dhufu afaan oromootiin birraa yeroo jalqabaati qabarraa afaan oromootiin kun kitaaba ta'e kondooti kun immoo pressure point ja'a finxiisa qaamaa qaama dadhabaa fakkeenyaaf namni tokko yoo amma reefu mataan isaas deemi kallachara maaltu itti uumama nama kana kallachara qabxiin jirtu maal fakkaatti asirra jira lakkoofsa qaba seentee olaalte maaltu itti uumamaa nama isa yoo dho'ite maaliin dho'itaa si galtee yoo dho'ame maal tahaa eega dho'ame akkamitti damdamachiisuu dandeessaa wanni jiru asirra jira kun eega black belt dabaree booda waan irraa baratu jechuudha qaama dadhabaa sadarkaa qaba jechuu kitaabnummaan kun irraa baratu akkamii eessa dhawan akkam tahaa maaltu mudataa waan jiru agarsiisa kuni kitaaba first aiditi. First aid jechuun leenjii gargaarsa jalqabaa leenjii fayyaa gargaarsa jalqabaati namni tokko yoo jawween idditee yoo cabee yoo meelatee yoo fottaqee yoo hudhamee firii liqimsee huutee yoo gubatee hanqa mana yaalaa dhaqutti ati maal gumaachuu qabda namni tokko asii gaggabee hanqa ogeessa fayyaa mana yaalaa dhaqu akka ogeessa fayyaa argatu maal godhuufii qabda waan jiru leenjii sadarkaa jalqabaati yoo dhiinni irraa yaa'u jiraate yoo diramee makiinaan garagalteeni achitti namni hedduun miidhamee maal godhuu qabdaa waan jiru barsiisa kitaabni kun leenjii first aid afaan oromootiin hundinuu hedduu barbaachisaa yaa kuni kitaaba ayyaantuu gadaa jaa waa'ee kaalendara oromoo haasa Oromoon hawaasa qaroomoo qabu qaroomoo Oromoo sanirraa haasawa waa'ee kaalendara Oromootii fi hundee aadaan Oromoo ganama maal fakkaatti waan jiru ayyaantuu gadaa astiroonomii jechuudha sanirraa haasawa. Kuni lamaan ameessa ja'a qulxii maqsota fakkeenyaaf beexii malee saree jamkuulee maaliif ja'an hiikaan isaa maali si galte maqsuma Oromoo kana maqamu hunda lafarraa ka'anii maqmaqan wayiif maqmaqan so maaliif maqmaqanii ka jiru maqsota kaa'ee hiika isaanii keessa kaa'ee manguddoodhaa qoradhee waan hin barreesse qulxa ja'a qulxa jechuun waan san baasa addaan qulxa addaan been kana akka nama marqa sirrii marqee qulxa keessaa baasu kun immoo ameessa ja'a sheekoo ijoollee xixiqqooti amma fakkeenyaaf takkaan irraa si himaa hawaasni keenya illee akka ittiin jooyi godhu kuni gaaf tokko adurreen kaatee hajji deeyite kana hajji deeyite yeroo deebitu bineensi hundi dhaqanii ziyaaran baga rabbi nagayaan si geessee jaanii hantuuta ziyaarite hantuunni ni hafte hin dhufne maaliif haftee jeeti hajji adurreen amma hajji ta'e qabi manguddoo ergee gaafate kana gaafa hajji deemu mucaa kiyya kan gaafa liqimsee kute aara saniin qabaa itti hantuunni oo akkas taatu naatu araarfataa anamma fuula rabbii dhaqeetiin araarama gaafadhee ta'uu badhee dhufe soo saniifin gargaarsa araarama naatu gaafataa jeeti dhufee dhiifama gaafate huliif jeen akka horteen teenya waliin nyaanne ilma keessan intala teessan ilma keenyaaf kannaati ni soddoomna soddaan sodaadhaa jeen eenyu ka jiru haja durree jaa adurreen jaa hantuutaan jaa hantuunni gammaddee yoo dilbata kana arda nu qaba hantuuta hundi olii jaamte aruuza ulii adurree wajjin ni soddoomna soddaan sodaadhaa lafateen jara nagayaan jiraannaa jetteeti labsiti haja durreen adurree walii qabeeti hantuunni aruuza itti dhufti takka nambisina nyaadhaa fixaa jee sin qophaa eeggadha amma guyyaa aruuzaa san gizee walitti dhufan inni keessaa hafe isaan ergi haja duree fi keessaa hafe hantuuta hanqa humna qabu malee hundi nyaadhame achitti hanqa humna qabu baafate gizee adurroonni haja duree deebi'an fixanii jeen hanqa xiqqaa tokko nu jalaa baafate akkam isin jalaa baafata beellama biraatiin nu qabaa fixuu qabdan dachumarraa isaan fixuu qabnaa jeen amma manguddoo fudhatee dhaqe nu of kolchaa of kolli aadaadha an imaltuu jabduuf karaa deemeetiin adurroonni biraa ka sagantaa teenya quban qabne karaarraa itti hidhaamanii rakkinni san uumame saniif of kolli aadaadha haa uumateenya waliin firoomu tanagayaa san laalaati bakkaan hageenyu jaalsa sagantaa biraa nu qaba marhabbaa itti amma eegasiifuu of kolli aadaadha itti of kolchite sagantaa biraa qabatan sagantaa itti aroota amee dhufan hantuunni hantuuta walii yaamteeti ganama subiin dhufneeti sa'aa beellamaa dura boolla qotannee gubbaa teenyee eenaa yoo haalli jiru sodaachisaa ta'e limaan isiniin jaa achumaan gasseentanii itti hantuunni ittiin teerti
حاجة دورنا كأداسة هفيتي في دي ما جيرك ما تير إيه بيتني تمر يرتني دي شفتي أنا هلا يتبري روزا خنا قامما أدورين دي تسادفت ماو ميها بهو أمو ماهو جا ماو ميها بهو أمو ماهو أنتوني لقي سريفت جيلو جانا مكان توتاتي بيها كذا جيلو تين هلا يتبت جيلو خطة جلي بولا أشمال لي متين أنتوني قصين تشمال أدورين دايت ده شيء كله هو يتقالته أنتوني لبوسي أسين أفتي سني برو مالتي توبة أدورين توبة تيني أجدورين أكن وأنا كسيتي أميسا ما شاء الله أميسا سينالي جولتي تكوتن كيسا كبيسورا خنا خنا تمر لجاني قدرة خني وايد رأتي yeroo adda hawaasni keenya akka beeku waa'ee dirree dhawaatiin barsiisuu ture feesbuuk irrattis bakka adda addaatti dhiyeessaa ture. Dirree dhawaa ija Oromiyaa jedhama. Dirree dhawaa ija Oromiyaa ja'a maastara sana dhugaati 2020 ja'a dhukkubni amma deemu kun nurraa haa dhaabbatu baatii lama booda ciisisinee eeba guddaa goonee eebisisuu deemna ganaan eebbifamne kitaaba barraa'ee waa'ee seenaa dirree dhawaarraa waa'ee seenaa Afranqalloo guutumatti waa'ee seenaa dirree dhawaa kan ilaarraa haasawaa turre barreeffamaan lafa qabsiifnee dhalootaaf akka dabru godhuu fi kitaaba kana qopheesse kitaaba guddaadha waa'ee seenaa dirree dhawaa afaan Oromootiin abbaa biyyummaa Oromoo calaqqisa akka addunyaatti eebbisisuu sagantaa qabna as Minisootattis Kanadattis Awustiraaliyaa Saawud Afrikaa biyya Arabaa Riyaad Saawud Arabiyaattis Awurooppaattis ijoollee dubbisaa jirra akka qindeessan kitaabonni dirree dhawaatti Finfinnee maxxanfame akka ergamu sagantaa yeroo takkatti wal fakkaata akka eebbifame addunyaa guutuu wal ga'u sagantaa qabna kun egaa waan barsiisaa ture san dhalootaaf akka dabru godhuudhaafi kana fakkaata jechuudha. Hedduu galatoomii maaster waan hedduu sirraa hubatan jennee yaanna salattuu gaa turtii babbareedduu akkanaa tana yeroo namaan geessu fuula dura waqtiin bal'oodha amma walitti deddeebinee haala mijeeffannee hawaasa keenya wantoota barreessite kanarraa akkasumatti sochii qaamaa tajanne tana wal barsiisaa deemna. waan yeroo ta'e fudhattee guyyaa 2 torbaan 2 wal jala aansitee istiidiyoo TV Islaamaa dhuftee turtii akkanaan wajjin taasisuu keetiif hedduu si galatoomfanna waan harkaa qabdu rabbiin bakkaan si haa gayu beekumsa kee beekumsa hawaasa fayyadu beekumsa dhalootarraa dhalootatti dabru kan hawaasni keenyalleen irraa bu'aa buufate dhaloota isaatiitti dabru si haa godhu sin jenna umrii si tursiisee beekumsa kee humna kee rabbiin si kan artii si barsiistana si biratti nu haa dhiisuu warra sirraa baratu nu haa godhu haala si mijeessee hawaasni kunis akka hawaasa kana fayyadu walitti deebine artiilee adda addaa agarsiisaa wajjin turtii gaarii goona arraaf sagantaa teenya gaa dirqamnee yeroof asumarratti goolabna ulfaadhu siin jenna daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa kana hanga ammaa daawwachaa turtan qophii dargaggootaati Maaster Hassan Abdulqaadir Eemoo wajjin turtii taasisaa turre torbaan lameen wal jalaa kana waan hedduu irraa baratan jennee abdii goona daqiiqaatu nutti dhume yeroo gabaabduutti haala mijeeffannee shaakala akkasumatti sochii qaamaa Maaster Hassanii wajjin torbaanitti sa'a hanga murtooyte yeroo gabaabduu booda inshallah haala mijeessinee isinii himna qophaa'aa gara TV Islaamaatiin eeggadhaa isiniin jenna arraaf sagantaa teenya asumarratti goolabna waan nu wajjin turtaniif galatooma isiniin jenna hada wabillahi tawfiiq wa akhiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي وتقدير يزيد مع الليالي شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال